Borana magaalaa Moyyaaleetti shukkaarri kumtaalaa 44,000 alergiif Keeniyaatti fe'amaa jiru sababa hin beekamneen harkatti qabame jedhu konkolaachiftoonni. Shukkaarri qabame kun ulaagaa waan hin guunnee fi hanga ammaattis abbaan dhimmaa hin argamne jedha. Dhaabbanni galii fi gumruuka damee Moyyaalee gabaasni kan Guyyoo Jilooti Shamsaddiin Huseen akka taanutti dhiyeessa. Godina Boorana magaalaa Moyyaaleetti shukkaarri konkolaattota fe'umsaa 110 kuntaala 44 magaalaa Adaamaa irraa fe'amee gara Keeniyaatti alergiif geejjibamaa ture qabame. Shukkaarri dhaabbata waldaa fe'iinsaa gogaa alergii biraayitiin geejjibame kun birrii miliyoona 68tti akka tilmaamamu odeeffannoo arganneerra. Konkolaachistoonnis ji'oottan lamaan dabraniif konkolaataan isaanii fe'umsaan ugguramee dhaabbachaa waan jiruuf fala dhabneerra jechuun OBN'tti himan. Gargaartonni baay'ee rakkataatii irraa abbaan qabeenyaa abaldii keenya nuuf ergaan jiru. Konkolaataan hojjetu malee nu yaani waan isin kennu hin qabu waan jedheef konkolaachisaanis qarshii hin qabnu jechaa jira. Gargaartonni baay'ee rakkataa jira asitti. Kan ittiin gallus hin qabnu. Kanaaf baay'ee rakkataatii jira. Konkolaataa jala bullaa bakka bulmaataa argannee hin jirru. Nyaata seeraan argachaa hin jirru. Nyaanni guddiidha biyya kanatti. Bishaan binnee dhugaatii jira. Qarshiin nuyi argannuu fi kan nuti fayyadamnu wal argataa hin jiru. Guyyaan nutti dukkanaa'e ijoollee haadha dhabdee taane maatii keenya gargaaruu tuu dandeenyu namatti nu gargaaraa jira. Eddee rafnu hin qabnu kun konkolaataa jala rafna. Addanatti fincaan keessa rafaa jirra. Waa tokko bu'aa arguu dadhabneerra. Sukkaar kooppareeshinii gurguree sukkaara kanaa jedhame. Sukkaar kooppareeshiniin immoo keessaan qabu jechaa ture Finfinneetti. Kan amma kun hojii 7 ta'eera. Hicciitii isaa namumti tokko wanta beeken jiru. Gumruuk waraqata nurraa sassaabeetuma waan deebii tokko toon hin kennin amma cuqqaalee taasisa. Shukkaarri kun ulaagaa alergii guuttachuu dhabu istaandardii fe'umsa daandii Keeniyaatii ol ta'uu fi seera qabeessummaansaa shakkii qabaachuusaa itti gaafatamaan dhaabbata galiiwwanii fi gumruukaa damee Moyyaalee obbo Cannaaloo Faajjii dubbatan. Qaamni shukkaara kana ala ergee fi Keeniyaatti bitatus hanga har'aatti akka hin dhiyaatinis himame. Seera keenya declaration jenna. Declaration kana kan itti hojjetame Adaamaa biraanchii. Nu immoo valid gooneeti dabarsinu. Yeroo inni as dhufu dokumentii guutuun qabu. Seeraan fudhatamuu qaba, seeraan bahuu qaba. Kanaaf namni dhuunfaallee namni hin gaafata. Paarkingii isinii kaffalla maali no jenna. Maaliif seera dokumentii kennan nama kaffaluu qaba malee namummaan diidee dhufee kaffaluu hin danda'u.